عيد ساعد جنة مسلمة هندانو قيان الراخوني قيانو قمنو قالاتا قلفتشا تكبيرتا قدسنو قمتشو أدات النمو والسيمنو عيد ساعد جنة مسلمة هندانو قيان الراخوني قيانو قمنو قالاتا قلفتشا تكبيرتا قدسنو قمتشو أدات النمو والسيمنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا في دعوتوتا چاینالا مرو شو akkasumatti yahob akkasumatti chaayinaala yahob kataata nundi bagaga ayyaana iidal fitrii barakumaa fi 442tiin isiniin gee isiniin jechaa kunoo iida gammachuu nuti gammanne irragaa isinis nu waliin gammadaa iida keenya muslimootaa fi gartee maatii keenya jala ka jirtan kiristaanillee nu waliin gammadaadha maaliif gammachuun teenya waan gammachuu ta'e san taate jecha nutis isiniif gammanne isinis nu gammadaadha inshallah gaa inni kun iida milkii ka gammachuu ka barakaa gartee ka tokkummaan ilmaan oromootii fi muslimaatii keessa jabaattu rabbiin haa godhu baga geessaniin isin hijaa warra baranaa kan baree garee mee atoo maal jettaaf baay'ee namatti tola inni kun jechaadha ka baranaa baay'ee keessattuu tokkummaan keenya walitti dhufnee waliin iida dabarsuun keenya waa hunda caalaa jechaadha wanni kana caaluun jiru jechaadha baay'ee gammadee jira akka uummanni addunyaa irra jiru hundi gammachuu qabu abdii guddaa qaba jechaadha baay'ee na gammachiiseera safaa guddaa shukrii dagal fannaa khan rabbi nungahe barguyyaa arrafana مسلمني هندمتون قيا أرنتنا قلبي سابو هرسولا خفني بشننا قلات ربي قد شكري داقل فنا خن ربي ننقاه برقيا الرخنا درب اللرات ولك بمني ربي قدسا مرت سلاني iidatana gartee warreen gartee baga itti geessan jechuunii fedhuutu jira obboleeyyan kiyyaa kan gartee biyya amantanaa keessatti gubatanii mana hakimaa jiranii baga iidatana geessanii inshaallah nutis ni dhufna isin bira baga geessanii jaanii akkasumatti faamilii kiyyaa kan biyya jiran ummaatiyyaa abbaa kiyyaa obboleeyyan kiyyaa fi gartee ilmaan abootiyyaa ilmaan adeerran kiyyaa firaa fi aaliitiyya hunda ijoolleen akkasumatti haadha mana kiyyaa gartee akkanatti na boonsitee huccuu haawiyaa naa godhuun naa tottolchitee isiin gaa gartee waan gartee mana keessa hojjattu jecha fatara godhuudhaan iida dhufteellee salaattee garteen waliin dabarsu waan dhimmi jooyne jecha isii gartee akkana nu bareechitee na bareechitee akkasitti qoonqoo nuti gizee asii galle fatara nu godhuudhaaf isiin qophooytee jirtu fatara san godhaa jirtu isiis baga gartee guyyaa kanaan sigee baga geessee galata guddaa qabda haadha mana kiyyaa addi ayyaa muhammadii dhumatti dadhabbiin ati dadhabdee baatii ramadaanaa guutuu gartee nu tursiisuudhaan nu cinaa dhaabbattee har'aan tana guyyaa iidaattis fatara godhuudhaan gartee har'a akka iidallee wajji dabarsuu dandeenye garuu galata guddaa qabdaa ati dhuftee salaatu baattullee badhaasa kee rabbiin akkasii hannu maaliif namni jaarsa fiitiif tole waan guddaa akka hojjete عيد ساعد جنة مسلمة هندانو قيان الراخوني قيانو قمنو قالاتا قلفتشا تكبيرتا قدسنو قمتشو أدات النمو والسيمنو عيد ساعد جنة مسلمة هندانو قيان الراخوني قيانو قمنو قالاتا قلفتشا تكبيرتا قدسنو قمتشو أدات النمو والسيمنو عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد
عيد مبارك 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 عيد مسلمني هندمتون قيا أروانتنا قلبي سابوها رسولا خفلي بشننا قالت ربي قد شكري دا قلفنا خن ربي ننقاهي برقيا الرخنا مسلمني هندمتون قيا أروانتنا قلبي سابوها رسولا خفلي بشننا قالت ربي قد شكري لقى الفنا خن ربي ننقاهي برقيا الرخنا درب اللرات ولك بمني ربي قدسا مرتسلني هرك والكبني ربي خانني بقى سنقاهي والي نسجني درب اللرات ولك بمني ربي قدسا مرتسلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردوستا في قبجمتوتا مرو شو أرانت نجاحنا كما قرتني تجنمني جنم إيداتي مستشفى يا جرج وليت جسن وجد أم فترنيات شودا في شودا أكنا نسنجاب بليان كيا جنم إيداتين جوليت هني تدوك بستيم mana khamaaj isa jirtu wajjin haftira fataranyane idiyane chuda ila hanqaba kamastashfa sane deynu nufana turana fi rakhenya mubarak 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 عيد مبارك وعلينا وعليكم عيد مبارك عيد مبارك وعلينا وعليكم عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك وعلينا وعليكم عيد مبارك عيد مبارك وعلينا وعليكم عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور في دعوتك فينا عيد مبارك بيسني الربيع إذا صلاة إذا بود النور بليان كنيا خن منا إذا تي أرتي بلا إبداد جوبة إنسان لالو داد ما جرا إنسان كنجا لالو قرتي أكنت تركتو ولا متي akkuma gartee duraan viidiyoo marree turratti viidiyoo san daawwatanii namni hedduun gartee ni gargaaraa hajoo jiru hedduutu jira ka gargaarees ni jira nutis gartee hanqa xiqqaa takka taatullee obboleeyyan keenya bira nu yaada akka keenyaa taati bira nu dhaabbadhaadhaa waan jaanii jecha guyyaa iidaa san faxara dirqama manatti afxiruu qabdanii isaan wajjin faxaruu qabdanii guyyaa iidaa faxara iidaan hundaan nutis eege isinuu gartee dadhabbii teessan waan daleeydan as ergitanii gartee waan kana daleeydan dirqama nutis gartee isaanii wajji faxaruu qabna jenneeni jirra waan isinurra murteessanii fudhannee haala wajjiin faxaruu deemna inshallah du'aayi nu godhaadha isaaniifis du'aayi godhaadha waan hafegaa viidiyoo gizii achi dhayne marra nama hedduutu jira gaan wajjiin har'aan tanaa isin wajji deemna nuun jaanii honnoo asitti kana gartan riyaa hiyya maammeedha mamme onno inni sarra isi wajji laalaje deemu jira akkasumatti gaa onno nama hedduun wajji jira beeysi saame gadda ibroshi ayyaani nu bira jira ayyaani qophii inni sakasumatti obboleessiya abbaa bulee isaati ramadaan ni beekan gaasitana agarsiisa ramadaan keessa mashallah tullee nakasumatti ollaatiya akana gaafnoo haala kanaan akkanatti ne iida isaan biratti deemu jiraanis iida hanqaga ona kuni sakkaani afnaan raafate afnaan sooti jijjiba afnaanis nooti jirti afteen jirti ada gurra negara mana jirti afteen akkaan ni jaga mahar mustafa jirti seechdeene hadarra wala garra anqarwa video tufaaratuana firane akkasi galatoomaadha warreen gartee obboleeyyan keenya bira dhaabbachuudhaaf illee gartee hamilee taatanii namaas haastanii
itiifillee waan dandeessa walitti qabdanii waa ergaa jirtanii inshaallah wanni isin ergitan bikka ni geessi hedduu takka galatoomaadha inshaallah bikka irraa baate rabbiin isin haa guutu isiniin jenna galatoomaa. Rahmata puno genye amata ya Rabbi galata sif galata Eid Mubarak Rabbi siningay itakari anjalala ya Allah itakbira galata khair tigalchina اللهم صل على محمد خانتي نجيس يا ربي سينجل حمدي تولو مكيتين تاتي هندي وقال نجيس نانيستي خابا الفنا نتوفستي دادب كينيا مران فوبستي خانتي نوغاه إن شكرا الحمد لله ألف مرة والربراناتي برغري لتاسيس يا ربي سيف لافتري بقى سنين جه عيد مبارك بقى ولين جه عيد مبارك إذني خكن وشو عيد مبارك إذني خنجاللا عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك ولينا ولكم عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك ولينا ولكم عيد مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردفتوتا في دعوتوتا شاينا لمرو شو في كسومتي أفنان وروتي كنتاك من دي لسنو عيد مبارك سنين جتشاقا كما مدوتي سنين جنتي غرتي ويا إذا غرتي دلكما بكا غرتي جولي كينيا تبوبتي برا ديتي غرتي وان نتسكن نجيسو في قبضنا جتاني دلكما نكنتن بيا أستراليا را دلكما سن فراديتي نران تنا غرتي إسان برا دفع جرا akkuma beekamutti obboleeyyan keenya obboleettii teenya tadhalaa nama takka hedduu gartee hedduu waan gaddidee viidiyoo amma dura nuti gadhiisne san laaltee viidiyoo san irratti ijoollee tanaaf gartee anis gama kiyyaan xiqqollee taatu guyyuma takkallee taatu mee bishaan itti naa dhuganii akka kiyyaa ta'eetii bikka san dhaabbadhuutii maallaqaan an siqqanne kana waan isaan barbaadan godhiif yoo maallaqa fedhanis maallaqa harka kenneef yoo barbaadan uffata yoo waan isaan barbaadaniin godhiif naan jette anis gama kiyyaan fedhii isaanii gaafadheetumaan isaanis waan gartee maallaqatti ajaman jecha gizee waan barbaadan waan waatti bitachuu maallaqumaa gaarii fi jeetiin maallaquma qabadhee dhufee jira $175 natti ergite tanumanarraa guddifadhaa isin jetti $175 magaalaa kanatti gizee maallaqa biyya kanaatti gizee sharafamu 100 takkaa fi 300 maallaqa Yamanii ta'a 100 takkaa fi 300 maallaqa Yamanii kana jechuudha 20 irraa baaseetiin ijoollee akkuma obboleeyyan isaanii hubate mana haakimaa biraa jiranii 20 isaaniif hin geessa jee guyyaan isaan bira dhaqu 20 isaaniif kaayee jira maaliif isaan nam lama waan ta'aniif namni hedduullee waan biraan dhaheen jecha 10 isaan lamaan akka adda godhatanii amma as 83 fi 3tu jira jechuudha 83 kana akkaataa walgeetti isaanii isaan nama 10 harka kanatti argitanii namni takka gartee isaan tajaajiluu obboleessa keenya isaan gargaaruudhaaf waan isaan arjaman ala beetis asuma keessatti isaan gargaaruudhaaf gartee masaabaa jiru kaanis isaafin kanna kuma 83 kana akkaataa itti go'u gartee walumaan laalleeti isaaniif hannina. Onnoo gaafaleetii magaalaa Austraaliyaa gaafatee rabbiin gartee riskii kana caalus natti amannu isiniin gammachiisaa gaafa rabbiin jee ammaaf ammoo tanumanarraa hojjisadhaa isiniin jetti waan jettuun gaasii dubbee hama maqaa keetii isiniitu riskii rabbii guddoo rabdaa hamuun Aye, obboleessa biyya ati mee isaan tajaajilatitti qonnoo
ijoolleen nama fudhanii tokko akka isaan tajaajilu isa kana kunnoo atis gaawwan isaan argatan dirqama argachuu qabdaa jenneeti murteessinee jirra. Atis kunnoo maallaqa kana kanuma narraa guddifadhu isinilleetti galatoofadhaadha. Kunnoo Muhtaaris inni torban biyee jira. Faadha Arab nu qabu kan isin yaadee iddoo isin yaadee Arab isin dabalee dabalee. Bakkuma galatoomeenyaa bakka xiqqoon irraa baate guddoo rabbii haa buusuuf Eid Mubaarak. Naye, ha, ini coba cuma tu. Nah, ya kalau teman. Asuma irratti kabajamtoota hordoftoota keenyaa namoonni lamaan kaameraatti mul'isuudhaaf dhugaa waan baay'ee garaa nama nyaataniif Safwaan ijoolletti kenniif kaameraan hin garsiisin jira kan. Aywa dhugaadha hedduu gartee nama hundaa akkasumatti garaa waan balleessan jecha kaameraan hedduu nama hin garsiisu. Biruma ka'eetta kaameraan illee agarsiisaan jirru kabajamtootaaf hordoftoota keenya jechaadha baay'ee miidhamanii waan jiraniif Safwaan kenneeraaf jechaadha jara lachiifu. Kuma torba hannee fi kuma jahatu hafa. Kuma jahaaftu waluma kennii fi galgala waa inaa bitate. Addaa fudhatanii yoo fedhan waan fedhan itti haa bitatanii onnoo kuma jahan hafee obboleessa keenyatti hanna waan isaan barbaadan yoo feetee gartee nama isaaniif gabbee waa bitutti isaan nu dandeessa yoo feetaniis 500 adda fudhachuu ni dandeessanii. Ayyeeka obboleettii teenya kunnoo sabboontuu Oromoodha obboleettii teenya qaaliidha biyyaan baa keessa jiraattee atis keessaafuu biyya Awustiraaliyaa keessa jiraattee har'a warra Yaman keessa buufate yaadattee gartee nama hiyyaa ilmaan namaatii isaaniis boru gartee rakkoon isaa irra dhufteetu narraas dhufuu numa hin ooltuu biyyaan baa keessaan jiraattee isaaniif laalattee gartee bikka hiyya bu'iitii akka hiyyaa ta'e bikka san dhaabbadhu naa kanniif jettee kunnoo waan ati nakkannite isaaniif fidee kanneetiin jira. hedduu takka galatoomii bikka gartee xiqqoon irraa baate guddoo rabbiin gartee siyaa kannu rabbiin gartee biyyaan baa keessa irtaa nama dalagatee biyya ofii keessatti kaampaanii adda addaa jaaree gartee ilmaan Oromootiif gartee fakkeenya ta'u rabbiin siyaa godhu ilmaan ati dhalte gartee ilmaan gartee barnoota baratee Oromoo tajaajiluu sabbi haa godhu hedduu takka galatoomii mee yaada qabda yoo jiraatan isin yaada qabda yaada qabattan ibsachaa yaada waan dubbachuu barbaadda. Galatoomii nammalee bakka irraa baate iddoon siifaa seentu galatoomii nu yaadattee rabbi si haa yaadattu jennaan. አንተስ ምን ሀሳባለህ? እስቲ አንድ ሴት ናት ይሄንን ያደረገች ማለት ነው ከአውስትራሊያ። እስቲ ምን ሀሳብ አለ የምትለው ነገር ካለ እንዴ? እሺ yaadallee guddoon qabnu ulfaadha jenneeni akkuma dura jenne rabbii bakka fuutanis nyaateebsu yaada waraada keessanis nyaatu jenne yaadni nu qabnu baay'eellee hin jiru warrummaan wargaaruu barbaadan wargaara ulfaadha rabbi isaas nyaa kafalu nu biraan hafina nu faana jiraadha isinin jenna. Galatooma jennee bakka waan jettan qabdanii? obboleettii teenya nu gargaartee bikka xiqqoon irraa baate guddoon haaseentu ennaa dubartoota hundaa fakkeenya taatu rabbi haa godhu galatoomii Eid Mubaarak. Ayyaa galatooman rabbi irraa naa galma kenna. Ayyaa barakatan jennaa rabbi galatoomaa jennaan jechaadha nullee kabajamtuuf obboleettii teennaa kan Awustiraaliyaa irraa gargaarte jechaadha ilmaan Oromoo biyyoota addunyaa irra jirtan dhugaa ijoollee tana gargaaruun silaa namummaa qofa osoo hin taane dirqama kenna jechaadha ijoolleen tunniin haati isaanii abbaan isaanii firri isaanii as hin jiranii haatis abbaanis firri isaanii nu qofa waan ta'eef jechaadha
namni hunduu haga danda'een osoo gargaaree yoo dadhaban hatta afaan akkanumatti illee dhufanii illee yoo ilaalan gaariidha. Ijoolleen biyya biraallee jirtan ilmaan teennatanii osoo gargaartanii baay'ee nutti tola jechaadha. Gara biraatiin ammoo ijoolleen lamaan hin jira akka kaameraan yoo kaasan dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama dhagamu jechaadha. Kanaaf kaameraan ijoollee lamaan kaasuu hin dandeenye baay'ee nutti ulfaate jechaadha. Baay'ee naan gubatanii waan jiraniif kana obboleessi keenya Safwaan atillee galatoomii waan dhaamsaa fi amaanaa obboleettiin teessi kennatte fuutee uummata kanaaf waan nu kenniteef baay'ee galatoom guddaa galatoomi siin jedha. Dhugaa yoo dubbanne gartee gaa namni kun nama kiyyaa lammiitiyyaa galata illee nan barbaachisu kun dirqamanarra jiru ani ammoo an akkanatti tolu silaa odoo gartee bilbila isaaniitii as jala kaayaatiin ture odoo gartee isaanii wajji wal harkanii gartee isaanii wajji wal qunnamanii gamuma isaaniitti ergan hedduu bareedaallee ture namni irra guddaan garuu waan teembeen mijjooynee fi fakkaata ammaas namni biraallee kan erginaa jechuun jiru numa jira. Namoonni tokko tokko ammaas kanuma gartee viidiyoo maaliif waraabdan joos numa jira. Kana keessa dhugaadha gartee silaa gartee ijoollee kana viidiyoollee waraabuun barbaannu ammoo maallaqa isin nu kennitan dirqama gartee bikkaan isinii go'uudhaaf gartee nutiis ba'aa nurra keessan kana isiniif gartee ba'aa tana baadhannee gartee bikkaan isinii geenya jechuudhaaf qalbiin teenya ka gammaddu yoo gartee maallaqa kana isaanitti kannine qalbiin nu gammaddi yookaan ammoo isaanumaa wal qunnamtanii isaanittis erguu ni dandeessanii ammaas viidiyoo waraabuun viidiyoo amma dura waraabame irratti maallaqni kun ka dhufe jechuudha. Viidiyoo isaa waraabnee viidiyoo san namni arkee namni isaan gargaaruun waanuma bareedaa takka maaliif yoo ka'ettan taate yoo isaan kana namni biyya biraa jirus arkee waa takka hin gargaarin nuti haas keessa jiru gartee dandeettii gartee maallaqaan illee akkana dhufnee gargaaru qoonqoo dhufnee ilaaluu numa dandeenya ammoo maallaqaan dhufnee waan isaan barbaadan waan gartee lubbuun isaan feete godhuuf hin dandeenyu kanaafi viidiyoo marree san qofallee osoo hin taa'in jechaadha warroonni biyya ormaa irraa akkuma obboleettiin teenya ergitan Safwaan viidiyoo kana waraabu baay'ee galatoomfadha maaliif iftoomina obboleettiin teenya sun akka gammaddu garsiisa jechaadha. Iftoomina mallaqa isiin ergite yoo viidiyoon kun waraabamin yoo furatee kiisii kaatee godheeraaf yoo jedhee isaaf rabbi qofa tolib beekachaan viidiyoo kana waraabuun iftoominaan malee waan biraatiif akka hin taane akkasitti hubachuu qaba jecha namni hunduu. Kanaafuu maallaqa isiin nakkannitee gartee hanqana sharafamaa jeetiin gartee akkasitti fidee galmaanis giyaafi jira ammaas obboleettiin teenya gaa silaa annatti tole gartee nama akkanatti gartee obboleeyyan keenya Awustiraaliyaa irraa ilaa asitti yaadate kana maqaan isaatuu dhaamee silaa namatti yoo beekamuu qaba garuu dubartoonni keenya dubartoota jeccimaadha maqaan isaaniillee akka dhaamu barbaadanii wallaa hedduu takka galatoomaa rabbiif jecha bichaa godhanii na harkaafillee miti hedduu takka galatoomaa wallaa dubartii amma duraas Kanadarraa akkasumatti erganii gartee dubartootuma saniis fidee fiitiin asuma kanneefi jira hedduu takka galatoomaa galata guddaa qabdanii rabbiin gartee ilmaan isin dhaltan gartee isiniif haa qaceelchu abbaa mana keessaniitti heerumtee isiniif haa qaceelchu tan heeruminis gartee jaarsa gaarii rabbiin isinitti haa kennuun isinin jaa hedduu galatoomaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu Eid Mubarak bagatti isinin jee